Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota Jalduu miidiyaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo hunda keessaniif haa ta'u. Isiniin jecha viidiyoo barbaachisaa ta'e tokko har'a qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana osoo hin eegalle dura chaanaala kana sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo bareeda ta'e tokko qabadhee dhufee jira. Innis maalidha? Haala salphaa ta'een akkamittiin taampineenii bareeda ta'e tokko chaanaala keenyaaf yookiin immoo viidiyoo yuutuubiidhaaf akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Warroota yeroo baay'ee viidiyoo qopheessitanii garuu taampineenii hojjechuudhaaf yeroo dhabdan akka kiyyaa jechuudha. Batalee ani yeroo baay'ee viidiyoon gadhiisu taampineenii haala gadhiisa jechuudha. Maaliif hojjechuun naaf mijataa hin jiru waan ta'eef jechuudha. So warra akkasitti rakkateef appilikeeshinii wayii qabadhee dhufeeti jira jechuudha. Haala salphaa ta'een akkamittiin taampineenii bareeda ta'e tokko akka qopheeffannu waliin ilaalla jechuudha. Chaanaalii kana sabiskiraayib, sheer, koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin. Maqaan isaa Google Gemini jedhama. Isa gara kiroomii keenyaa deemneetiin argachuu dandeenya jechuudha. Walumaan gara kiroomii keenyaa yaa deemnu isiniin jedha. Duraan dursinee maal goonaani kiroomii keenya irra seennaani akkanattiin kasa sarchi goona maal jennee sarchi goona Google Gemini jennee sarchi goona jechuudha. Taampineenii hojjechuudhaaf jechuudha. Google Gemini jennee haala kanaan iddoo kanatti sarchi godhanna. Kaza irra seenaan jechuudha. Duraan dursitanii garuu deeskitooppiitti jijjiiruu hin dagatina barreeffamni keessan akka hundi isaa isinii mul'atee dhufu jechuudha. Akkanattiin deeskitooppiitti jijjiiramuu qaba jechuudha. Akka barreeffamni iddoo kanatti akka ittiin nu dhufu kinoo haala kanaan tokko irratti nu dhufeeti jira. Isarra seenaan jechuudha. Yeroo akkanattiin Google Gemini irra yeroo seenne haala kanaan nu bana. Garuu ani dura seenee waanan tureef iimeela galcheetiin ani kanas ture jechuudha. Continue with Google an jedhu isiniif fida. Isarraan iimeela keessanitti galchitanii isiniif bana jechuudha. Yookiin immoo saayiniin gootu jechuudha. Ani dura saayiniin godhe waanan tureef already naa bane jechuudha akkuma seenanii. Ishee kanatti taasisnee maal goonaani suura taampineenii irratti hojjetachuu barbaanne sana andura qopheeffanne gaalaarii keenya irratti pilaasii jettu kana tuqnee suura barbaanne finna jechuudha. Iddoo kanatti pilaasii yeroo tuqxan asitti kunoo upload file an jedhu jira. Ishee gad tuqxuun jechuudha. Isa booda gara gaalaarii keenyatti nu geessaani achi keessaa suurota qopheeffannee ture dura jechuudha. Maaliif nuti viidiyoo yuutuubiidhaaf taampineenii hojjechuu barbaanne waan ta'eef suurota sana filanna jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani asitti kan maakushaa fi kan ibsishaa fakkeenyaaf hojjechuu barbaadee jennu suuraa tokko na fudhadha kan ibsishaa akkasuma na fudhadha dhufeetan asitti selektiin tuqa. Isa booda asnaaf fida jechuudha kan lamaan isaaniitu. Ishee amma maalaan hojjechuu barbaade background isa ofii isaatiif suura kana lamaaf fayyadamee akkasumallee barreeffama asirratti barreessullee ammanii barreessinaa fi taayitilii viidiyoo keenya jechuudha. Taayitilii viidiyoo irratti yeroo qopheessitan yookiin immoo waan taampineenii irratti barreeffachuu yaaddan sana as teechistuuf jechuudha. Akka inni illee barreessee nu ergu. Isa booda iddoo kanatti hin barreessine jechuudha. Jala suura irratti yookiin immoo jala footoo filannee kanarratti jechuudha. Afaan barbaadanii nu barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Rakkoo hin qabu inni ofiisaatiif. Afaan barbaadan yoo barreessitan isinii hojjeta jechuudha. Amaariffaan ta'uu danda'a, Ingiliffaan ta'uu danda'a, Oromiffaan waanuma afaanuma isinitti tolan jechuudha. So amma kanatti taasisnee maal jennee barreessina suura kana olitti
Ishi maalan jedhee barreessaatti jira suura kana olitti argamu kanaan taampiniirii yuutuubii 16.9 naaf qopheessi yookiin immoo kan ta'e kan jedhutti dabala iddoo kanatti kan ta'e kan ta'e naaf qopheessi. Iddoo kanatti jedha kan ta'e naaf ispeesii kun iddoo kanatti akka isaaf galu jechuudha. Akka isin jedhee booda nutti hin barreessine gilxii goonee barreessuuf qabna jechuudha. Ishi baakgiraawundi isa qulqulleessi isin jennaan jechuudha. Taasisne mata duree isaa jennee baakgiraawundi sana qulqulleessa erga jennee booda mata duree isaa kana fakkaata jenneetu mata duree yookiin immoo taayitilii nuti ofii keenyaaf dura barreessuu yaadne sana as teechifnaaf jechuudha. Akka itti fayyadamee yookiin immoo akkasuma tokko xumuree nuuf buusu jechuudha. Kanaafiyyuu ani fakkeenyaaf mata duree isaa maalan gochuu barbaade akka egzaampilii jechuudha. Mata duree Ishi isin waan barbaadan barreeffattu jechuudha. Mata duree viidiyoo keessanii jechuudha. Waan viidiyoo keessan fakkaate akka taambileen keessan faana isiniif hojjetamu barreeffattu jechuudha. Haala kana erga barreessanii xumurree booda umaayyuun tuqnu bakka itti ergina jechuudha. Asatti iddoo kana ishii kana qastiin kun mul'ate nutti fakkaata. Ishii tokkodhaan itti ergina jechuudha. Akka taambilee nuuf hojjetu taambileen ariif isaa akka nuuf hojjetu jechuudha. Ariif isaa akka hojjetee nutti ergullee abdii qaba jechuudha. Amma ittaan erga jechuudha. Amma qopheessa jira fakkaata. Iddoo kanatti akkuma argitan hojjechaa jira. Taambileen garaa garaa illee hojjettee jira. Isin akka barbaadanii taambileen tokkos yoo jettan amma barbaadan amma baay'ina lakkoofsa jechuudha. Yoo itti maxxan haala kanaan isin filachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf inni baakgiraawundii lama godhee tokko isa kana tokko isa kana baakgiraawundii isa fayyadamee naaf ergee jechuudha. Suura lama yookiin immoo taambileen lama isaaniitu ariifidha fakkaatu. Akkuma ilaaltan kana baay'ee bareeda. Sakandii tokko keessatti ilaala akkasitti naa bareecha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dadhabbii tokko malee baakgiraawundii isa qulqulleessuudhaaf dadhabbii tokko malee baay'ee nama fayyada yaada appiin kuni. Ani yeroo baay'ee viidiyoo gadhiisuuf taambileen hojjedhu. Sababni isaas waan ani yeroon argane jechuudha. So inni kun haala salphaa ta'een suura qopheeffattu taayitilii viidiyoo keessaniif qopheeffatan itti barreessitu itti ergitu inni ofii isaatiif kira akkanatti bareechee taambileen namaa hojjeta jechuudha. Kalaarii barbaadan kalaarii garaagaraatiin inni akka biraallee haala kanaan tokkichatti dabaleeti jira jechuudha. Bareedina isaa xirratti kan jedhe barreeffamni isaallee sirriitti kan mul'atu baakgiraawundi isaallee baay'ee namatti tolu jechuudha. Haala kanaan suura lamaan ani ergi qofa fayyadamee mata dureen ani ergi qofa fayyadamee taambilee kana sadannaaf hojjeta jechuudha. Isinillee akkas gochuun hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Isa booda maal gootu dhuftanii suurarra yoo tuqxan daawwalad yookiin immoo odoo yoo tuqu baattan kinootii iddoo kanatti daawwalad kan jedhu hin jirti. Ishuma yoo tuqxan daawwalad isinii ta'a jechuudha. Gaalaarii keessa irratti yoo akkasitti illee yeroo tokko tokko isiniif ba'uu didee suura kanarra gad tuqxuuni
kattiin caannee hojjettan suura kana image kana iddoo kanatti download image jedhuun jira. Ishuma tuqxanii download godhattu jechuudha. Ashii viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Chaanaala kana yoo jaallattan like, subscribe, share godhaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Akkasiin fayyadu abdii qaba. Batalee warri yeroo baay'ee hojii irratti dabarsitan thumbnailii qopheessuudhaaf baay'uma hedduu dhiphattan jechuudha. Na haala kanaan hojjetachuu ni dandeessu haala salphaatiin jechuudha. Viidiyoo kana like, share godhaa. Chaanaala kiyya like subscribe naa godhaa isiniin jedha. Galatooma.